بسم الله الرحمن الرحيم جلقبا يقلي مقا ربي قاري تهيتيني وبليان كينيا أكم جرتن نجا فيا بقى ربين قيا أرآتين سنجهي سنين جيتشا إيقا وبليان كينيا برنوني خينيا را برنوتا خذي كتا صدفاتي كربين كتا صدفاتي نقايا الحمد لله رب العالمين إيقا ورين چانالا خناف هاريتاتا سبسكرايب nuuf godhaa viidiyoo kana immoo laayik koomentii fi sheer godhaatii obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jennaa. Obboleeyyan keenya wanni har'a barachuudhaaf deemnu barnoota khudhiitii khudh caqiidataka min alkitaabi wasunnati saxiixa. Caqiidaa kee qabadhu yaa ilma namaa, yaa nama islaama taate caqiidaa kan kee qabadhu. Bakki jabduun bakki eeggatamuu qabdu caqiidaadha. Wanni firqaa godhee nama 73 fi isaa olitti nama baasullee caqiidaa kana dubbiini. Caqiidaa kan keessan tolfadhaa, caqiidaa saxiihaa bareeffadhaa. Rabbi nuuf haa bareechuu. Safaa yookaan immoo fuula 5 jirra. Kun fuula 5ffaa lakkoobsa 5ffaarra jirra yookaan gaaffii 5ffaarra jirra. Su'aal gaaffiidha aja. Su'aal gaaffii maa huwa al-ihsaanu fil cibaada. Toltuu jechuun maali cibaadaa keessatti nuun jedha jechuudha. Ihsaana ni beektanii mire? Ihsaana jechuun toltuu jechuudha. Ihsaanni iimaanni arkaana iimaanaa arkaana isliminnaa ammas sadaffaan ihsaanaa. Sadan kanaa kun mata duree cimaadha. Sadan kanaani diin gad dhaabbata. Arkaanni imaanaatis eegamuudha qaba, arkaanni isliminnaatis eegamuudha qaba. Arkaanni islaamaa 5 yoo jenne arkaanni imaanaa immoo 6. Arkaanni ihsaanaa 1 jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya maa huwa al-ihsaanu fil cibaada. Ihsaana jechuun cibaadaa keessatti maalii nuun jaa? Mee akkuma itti aanutti waliin haalaallu. Al-ihsaanu ihsaana jechuun yookaan immoo toltuu jechuun huwa muraaqabatullaahi ta'aalaa fil cibaada jennaan jechuudha. Ibaadaa keessatti rabbii ol tahe eeggachuudha. في العبادة قال الله تعالى رب العالمين النجاء الذي يراك حين تقوم. ربي كان كي جبري يا محمد تقاوي يا المنما ربي كان كي جبري. أما بك جبدون بك كنجا بك إحسانا كنا إحساننا ما تولون يو إحسانni namaa tola jechuun sirriitti qabdanii rabbi gabbaruudha. Rabbii kan kee gabbarii alladhii rabbiin sanuu yaraaka kasi arku laal hiina taquum oggaa ati salaataaf dhaabbattu kasi argu yookaan waan biraatiif oggaa dhaabbattu kasi argu rabbiin sanuu. Bara rabbiin nu arga. Dukkana keessa yoo jiraattanis yoo ifa keessa jiraattanis bahara keessa yoo jiraattanis rabbiin san kan isin arguu jechuudha. Bakka fedhettuu rabbiin inuma argaa. Rabbiin argaadha. maa tasqutu min waraqatin baala mukaarraa mukki hin buutuu akkuma rabbal aalamiinaan jedhee lakkoofsa muka guyyaarraa bu'aa ooltu rabbiin beeku malee. Addunyaarraa baalli mukaa meeqatu bu'aa oola? Lakkoofsaan beekumsa namaa jala galuu hin danda'u yoo beekumsa rabbii taate malee. Kanaaf beekumsi rabbii jabaadha. Ihsaana jechuun rabbiin eeggachuudha jechuu duuba cibaadaa keessatti. Rabbiin san kasi argu waggaa salaataaf dhaabbattu wataqallubaka fissaajidiina ogguu ati gara gaggaltu warra sujuuda godhu wajjin yookaan warra sujuuda godhu keessatti ogguu ati gara gaggaltu rabbiin kasi arguu jechuudha. kanaafuu rabbal aalamiinaanii
kan nama argu jechuudha duuba ummata hunda keessaallee kasi arguudha ummata 100 maa miliyoonan ta'inii tokko tokkotti rabbiin baasee beekaadha kun ihsaana jedhama akkasitti rabbiin eeggachuu qabna ummata hunda kana keessaa dhokadheen bahaa jechuun hin danda'amu yoo rabbiin ummata dila addunyaa kana keessaa rabbi jalaa hin dhokadhee bahaa yoo jenne ihsaanni keenya hin tolle jechuudha duuba hin amanne kanaaf cimsachuu qabnaa nuun jira jechuudha suuraan kun suuratu shu'araa aayata 218 irratti jechuudha 218 haga 219 deema وقال صلى الله عليه وسلم واي إحسانا لالتسي إرقى ربي نجدي نجي رحمني سرت هاجراتو الإحسان تولتو جتون يوكاو إحسان جتون أكما يسلمنان وهمي جرتي أكما أركان إيمانا يوكا إيمانا وهمي جرتي إحسانا لإرقى ربي عليه الصلاة والسلام أدنوا بافيجر يتودا الإحسان جي إحسان يتون أن تعبد الله آتي ربي قبرودا جي كأنك تراه أكوى ربي أغرتتي فإن لم تكن تراه يو آتي ربي أرقوبات اللي فإنه يراك ربي سي أرقو جرا تكاو سي أرقا جرا حديثة كنا مسلمي gabaase egaa yaabboleeyyan keenya nuti oggaa ibaadaa goonuu yeroo ibaadaa hojjannu wanni tahuu qabu akka waan rabbi agarruutti rabbi gabbaruu qabna akka jireenya faallaa ilma namaarraa jechuudha ilma namaatii wajjin hogguu waa hojjetan na argaan jiru na bira hin jiru jenne waan feene hojjechuu dandeenya kun immoo rabbii jalaa bakkitti baanus hin jiru waan ta'eef oggaa ibaadaa goonu oggaa salaannu oggaa soomana soomannu oggaa hajjii goonu akka waan rabbi argaa jirruutti rabbi gabbaruu qabna yoo nuti rabbi arguu baannellee rabbiin nu argaa jira kanaaf ihsaana jechuun kanuma namni tokko ka'ee isinit dhufee mal ihsaanu isinin jedha aboo ihsaana jechuun maal jechuudha isinin jedha ihsaana jechuun maali oggunuun jee wahuwa an ta'buda allaha ati rabbi gabbaruudha jennaan ka'annaka taraahu fa'in lam takun taraahu fa'innahu yaraaka jennaan dhageessan hubattan jechuu duuba al ihsaanu an ta'buda allaha ka'annaka taraahu فإن لم تكن تراه فإنه يراك جنان جتودا إحسان جتون أتي ربي غبرود أكوان ربي أغرتوتي يو أتي ربي أرغو باتلي ربي سيرغو جرا كان ما غبابنا تيجودوبا أتي ربي غبرود أكوان ربي أغرتوتي يو أتي ربي أرغو باتلي إني سيرغو تجرا كان كمساني قبچون برباچي فادا جتودوبا إغا وبليان كينيا gaaffii shanaffaa xumurree gaaffii jahaffaa irra jirraa ka itti aanu maali anwaa'u tawxiidi wafaa'iduhu ammallee gosoowwan toohidaa dubbannaa nuun jedha gosoowwan toohidaa dubbannaa toohinni bakka meeqatti qoodama kajoori waliin dubbachuu deemna jechuudha mata duree cimaadha jechuu duuba mata duree kana cimsinee jabeessinee ilaaluu qabna gana as keessatti waa sadii dubbachuudhaaf deemna obboleeyyan keenya anwaa'u tawxiidi gosoowwan toohidaa dubbannaa nuun jedha wafaa'iduhu faayidaa isaallee nu dubbannaa faayidoowwan rabbi gabbaruu gosoowwan rabbi gabbaruu fi faayidaa isaa faayidaa akkamii qaba wanni tokko hoggaa hojjetan waan faayidaa qabu hojjetan malee waan faayidaa hin qabne hin hojjetanuu ittillee hin dhihaatanuu waan faayidaa qabu rabbi nu haa dalaysiisuu attawxiidu tawxiida jechuun immoo walumaa galatti rabbi gabbaruu jechuudha tawxiida jechuun rabbi gabbaruu rabbi tokkichoomsuu
كن في جافاتها سؤال السؤال السادس قافين جافان أكم جا لماذا أرسل الله الرسل ننجا يجودا ربي ماليف إرقوان إرقه مي osoo deebiin hin dhiyaanne duratti isinuma gaafanna mee rabbiin maaliif ergoowwan erge mee nuux irraa qabee haga ergaa rabbii muhammadiitti alayhi salaatu wassalaam hunda isaanii warra nageenyi rabbii isaan irratti haa jiraatu nuux irraa qabee haga ergaa rabbii muhammadiitti rabbiin maaliif ergaa erge mee haaya jawaab deebiidha deebiin lakkoofsa jaaffaa akka jaa arsalahum ergoowwanni erge rabbal caalamiinaan ergoowwanni erge maaliif erge liddacwati akka yaamaniifi erge ilaa cibaadatihi gara isa gabbaruutti akka yaamaniif ergoowwan rabbii takkaa shirkii hojjedhaa hin jenne takkaa kottaa shirkii godhaa kottaa na gabbaraa hu takkaa hin jenne mukaa fi dhakaa gabbaraa na gabbaraa takkaa hin jenne jechuu duuba an icbudu llaha rabbi akka gabbaraniifi ergaman malee kanaafi ergoowwan rabbii ofiifis shirkiin godhanuu shirkiittillee nama hin yaaman jechuu duuba maaliif arsalahum isaanni erge rabbal caalamiinaan liddacwati ilaa cibaadatihi akka yaamaniif ilaa cibaadatihi gara isa gabbaruutti eenyuun gara rabbi gabbaruutti jechuu duuba wanafii shirki gara shirkii dhabamsiisuutti akka yaamaniifi rabbiin ergoowwan ergee duuba kana lamaaniin ergaman jechuu duuba maali gara ibaadaatti akka biyya yaamaniif shirkii irraa akka biyya dhorkaniif wanaafi shirkii anhu ibaadaa sanirraa akka shirkii fageessaniif yookaan dhabamsiisaniif jechuu shirkii akka fageessaniif ibaadaarra ibaadaa keessatti shirkiin argamnaan hin qeebalamu inumaatu shirkii ofirraa eeggachuu qabna obboleeyyan keenya gizee waa qallu rabbumaaf jecha qaluu qabna gizee sagannu rabbumaaf jecha sagaduu qabna jinniidhaaf sagadaa hin jedhamne maleekaadhaaf sagadaa hin jedhamne rabbii tokkicha qofaaf gizee waa qallullee guyyaa fedhe humaan taane amata keessaayis guyyaa guyyaarraayis gizuma waa qalannu hundaa'u rabbumaaf qaluu qabne jechuu duuba mawluuda baasuunis rabbiif hin taane maaliif ergamaadhaaf qalamaa jira jechuudha ergamaadhaaf qaluun barbaachisaa miti rabbumaaf qalamaa rabbal aalamiinaan suuraa gabaabaa tokko keessatti akkijee fasalli lirabbika wanhar hogguu qaluu fete rabbumaaf qalii yaa muhammadoo jee jechuu duuba fasalli salaati lirabbika rabbii keetiif salaatii wanhar jennaan gizee waa qaluu fete illee rabbumaaf qalii jee jechuu duuba haaya رب العالمين النجا دوبا قال تعالى رب العالمين النجا ولقد بعثنا في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت سورة كن سورة النحل آيات صدمي جاء جتشوبا ولقد بعثنا والله ارجن والله لغان ارجن يا رب العالمين ولقد بعثنا لغمان ارجن في كل أمة دري في أما خيستي رسولا جنان ارجا ارجن ولقد بعثنا لغمان ارجن في كل أمة جنان كل أمة دري في أما خيستي إيها أما قفامتي برد كل أمة دري في أما دري سرقمي أرى سرقمي جرى يتشودوبا أمة خينا خيستي من نرقمي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي يوان
ergamanii jiran jechuu nuux irraa qabee haga ergaa rabbiitti ergamanii jiranii rasuulan jennaan ergaa erginee jirraa jee duuba maaliin erge rabbiin an icbudullaha rabbuma gabbaraa jechuun ergine rabbuma qofa gabbaraa jechuuni erginee jee rabbiin wajtanibu xaaguuta xaaguutarraa fagaadhaa axaaguutu xaaguuta jechuun maal jechuudha ashayxaanu shayxaana jechuu duuba shayxaanni sunu addaacii kanama yaamu ilaa cibaadati gayrillah gara waan rabbi malee jiruu gabbaruutti kanama yaamuu jee duuba shayxaanni sun xaaguuta jechuun shayxaana jechuudha walumaa galatti xaaguuta jechuun waan rabbi malee jiru waan jajallaa jechuu duuba waan karan taanetti nama yaamuuni xaaguuta jedhaniin xaaguuta jallataa jechuudha وقال صلى الله عليه وسلم ارجع ربي نجي نجي رحمن سرتي هاجراتو والأنبياء إخوة نبيو وان أبوليانيجا ودينهم واحد مالف أمانتين ثاني توكو نبي نوحيس نبي إبراهيميس نبي سليمانينيس نبي عيسى نبي موسى هندم تثاني ارجو والربي هندي نبيو وان هندي warri addunyaa irratti ergaman waliin faallessan yaamichi isaanii tokko amantiin isaanitti yaamaa turan tokko kanaaf nabiyyoowwan jedhan ergaan rabbii hoggaa dubbatu wal anbiyaa'u nabiyyoonni ikhwatun obboleeyyanii wadiinuhum amantiin isaanii waahidun tokko jechuu duuba hadiisa biraa keessatti immoo ergaan rabbii hoggaa dubbatu wal anbiyaa'u ikhwatun li'allaatin nabiyyoowwan obboleeyyan masaanuutii jedha haadhatu adda adda malee abbaan tokko akka waan jedhaniiti jechuudha amantiidhaan tokko maaliin wal dhabaree ahkaamaan wal dhaba malee ahkaamaan wal dhaba malee amantiin isaanii hunduu islaminaadha darsiin har'aa asitti xumuramee anqa rabbiin darsii afuraffaatiin walitti nu deebisutti nagayaan nu turaa isiniin jennaa darsii itti aanu keessatti immoo maa huwa tawxiidu rabbi jechuu keenya jechuudha toohida bakka sadiitti qoonnee ilaaluu deemne yoo rabbi jedhee kanaaf obboleeyyan keenya darsiin sadaffaan asitti xumuramee insha allahu darsii afuraffaadhaan walitti nu haa deebisu warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabskraayib godhaa viidiyoo kana immoo laayik commenti fi share godhaati obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jennaa wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh